Har'a macaafa qulqulluu keessaa kan ilaallu wangeela Yohaannis boqonnaa 6. Jireenyi Yesus keessa jira isa jedhuun isinitti dubbadha. Harka keessa wal qabadhaatii jedhanii jireenyi Yesus keessa jira jedhanii. Dabalaa jedhame jireenyi Yesus keessa jira jedha. Sagalee Waaqayyoo keessaan dubbisaa wangeela Yohaannis boqonnaa 5 lakkoofsa 35 irraa isin guutummaa isa dubbachuu dandeessu. Yesus ani buddeena jireenyaa gara koo kan dhufu hin beela'u kan anatti amanus matuma hin dheebotu jedha. Harka keessa wal qabaa walitti himaa akkeedha. Yemmus jedhame Yesus ani buddeena jireenyaa gara koo kan dhufu hin beela'u anattis kan amanu matuma hin dheebotu jedhe Yesuusidha. Ameen jedha. Gara eenyu kan dhufe? Gara eenyu kan dhufe? Gara Yesus kan dhufe maal hin ta'udha? Hin beela'u, hin dheebotu. Ameen ameen. Sagalee kana kan jedhu jireenyi Yesus keessa jira kan jedhu. Dhaloonni har'a jireenya arguuf wanti hin godhin hin jiru. Foon isaa gammachuuf namni jireenya barbaaduudhaaf wanti hin godhin hin jiru. Biyya lafaa kana keessa. Sababiin isaa hundumtuu jireenya jiraachuu barbaada. Garuu karaa qaxxaamuraa fiiga namni baay'een jireenyi Yesus keessa kan jedhu waliin qabatee wangeela Yohaannis boqonnaa 6 lakkoofsa 35 irraa kaasee guutummaa isaa yoo dubbistanii waa'ee jireenyaa haasa'a. Jireenya qalbii miti, xabas miti, xabaanis itti dhufu, xabataas hin naqane, jireenya kalaayyoo miti. Jireenya nama tokko jechuudha. Jireenyuma biyya lafaa kana keessaa jechuudha. Seexanni dhaloota baay'ee kan isheen ittiin argattu jireenyaanidha. Harka 100 keessaa 95 kan isheen itti dhaloota baay'ee argattu seexanni jireenyaanidha. Kan Yesus jedhes meen poointii kan godhates Yesus jireenyi moo ana bukkeedha. Lekki baaqootti seexanni moo ana bukkeedha jetti seexan. Yeroo baay'ee asirra dhaggeeffadha. Yeroo baay'ee namoonni baay'een jireenya isaanii kana fooyyessuuf Waaqayyoon ala deemu barbaadu. Utuun jaallatinis karichis dhaqee sanatti isaan keessa barbaada. Garuu jireenya miti du'a maleessa. Yesus jireenya jira jedhe malee du'a hin jenne Yesus. Guyyaa tokko Yesus waa'ee du'aa dubbatee hin beeku. Jireenyi eenyu keessa ana keessa jedhe Yesus. Kanaaf macaafa qulqulluu kana keessa hin alaltan namoonni biyya lafaa kana keessa waan baay'eetti bu'u jireenya barbaachaaf. Kan lubbuu isaanii illee balleessan jiru. Jireenya barbaachaaf. Kan illee of ajjeesan jiru jireenya barbaachaaf. Kan of sabaaraaf godhan kan of jaamsan jiru jireenya barbaachaaf. Kan immoo biyya lafaa kanarraa seexanatti of kennanii jireenya fataadhaan kan jiraatan baay'ee jira biyya lafaa kanarraa. Amma kana amma yeroon ammaa kun yeroo seexanni itti namoota baay'ee gaaga'umsa jireenyaa keessa gashaa jirtudha. Dhaloota ol deemtota baay'ee namni birrii barbaachaaf, namni gaa'ela barbaachaaf, namni qabeenya barbaachaaf, namni makiina barbaachaaf lubbuu isaa gurguraa jira. Dhaggeeffadhaa. Namni fooqii barbaachaaf, namni konkolaataa barbaachaaf, namni bifa barbaachaaf, namni jireenya barbaachaaf maal godhaara lubbuu isaa gurguraa jira. Akkamittidha dhiiga isaa kenne ashaaraa kenne namni baay'een waan qaroomina fakkaate dhufeen waan jireenya fakkaate dhufeen garuu jireenya miti. Waan guddina fakkaate dhufeen guddina miti. Waan miidhagina fakkaate dhufeen miidhagina miti. Waan kabaja fakkaate dhufeen kabaja miti. Waan tolaa fakkaate dhufeen tolaa miti. Dudduuba isaatu gadhee fakkaata. Irri isaa garuu tolaa fakkaata. Miidhagaa fakkaata. Bareedaa fakkaata. Wanti Yesus keessa hin jirre akkasumaan miidhagaa fakkaata. Offaa agartaniittu baadiyyaa keessatti guddattan offaan keessaa muka fakkaata garuu offaadha duufaadha. Waa keessa hin jiru gaafa gargabba qas ta'ettan. Jireenyi kiristaanaa Waaqayyoon alaa jireenya akkasiiti. Kanaaf obboloo tokko waan arrasiitti immoo jireenyi Kiristoos keessa harka keessa wal qabaata akkeedhaan walitti maate jireenyi Kiristoos keessa jira hidhaan dabalaati. Jira dabalaa jireenyi Kiristoos keessa jira hidhaa. Bades toles jireenyi eessa jiru? Mijates mijachuu baates eessa jira jireenyi? Waan biyya lafaan hin madaalamu. Kanaaf Yesus ani biddeena maalii jedhe? An biddeena jireenyaa jedhe. Eessa barbaachisan nareen haa xiqqaatu haa guddatu kan harka Waaqayyoo irraa sii kenname biddeena jireenyaa akka ta'e hin dagatiin. Rakkina yoo qabaatu, beela yoo qabaatu, dhukkuba yoo qabaatu, dararaa qabaatu kan Waaqayyo sii kenne biddeena jireenyaa akka hin dagatiin.
biddeenni hormaa yoo baay'ate bu'aa tokko siin buusu. Biddeenni Yesuus garuu tokkitti isaatu bara baraan si jiraachisa. Ameen jettani? Isumatu abbaa zaama isumatu baay'ata. Kanaaf mana kee keessatti jireenyi Kiristoos waan ta'eef ani biddeena jireenyaati. An bishaan jireenyaati. An bishaan maaliiti? Bishaan jireenyaati. Namni anarraa dhuge deebi'ee maal hin ta'u? Hin dheebotu kan biyya lafaa garuu hin dheebotaman dagatina. Yesuus irraa dhuddanii hin dheebotama kan biyya lafaa. Kiristoos irraa dhuddanii garuu hin dheebottan. Waan dheebottan hin qabdan. Waan bukkeetti barbaddan hin qabdan. Waan hawwitan hin qabdan. Isinii galeera? Isa biyya lafaa sitti taasaa jira miti. Waan Kiristoos hin qabattaniif waan hawwitan hin qabdan. Guutuu isa ta'e Waaqayyoo Waaqa isaarta waan ta'eef. An biddeena jireenyaati jedhe Yesuus. Deebi'ee hin beeloftanii jedhe Yesuus. An biddeena jireenyaati. Biddeena bara baraa jechuudha. Yesuus nyaatte eebus baatee Waaqayyo irraa haara galfattee maali kan jireenya kana caala? Qorumsi lubbuu keetti dhufu karaan ooltaa jechuudha. Du'i lubbuu keetti dhufu kanaan oolta. Salphina lubbuu keetti dhufu kanaan oolta. Biyya lafaa kanarraa namni hundumtuu hin du'a. Kan hin duune hin jiru. Inni gaardii meeqa ofitti naannessee dhufu hinuma du'a. Inni immoo ispoortanyaa beekamaadha jedhee beekamus hinuma du'a. Du'a isa tokkoon isinitti hima dhaggeeffadhaa. Du'a lubbuun isinitti hima. Du'a lubbuu keessaa har'a wangeela kanatti namannu yoo ta'e Yesuus fayyisaa keenya godhannee hin fudhannu yoo ta'e du'in akka nutti faradamu hin dagatina. Har'umayyuu warra Kiristoositti namanamnetti maal ta'eera? Faradamee jira waan jedhuuf. Har'umayyuu warra eenyutti namanne? Yesuus Kiristoositti Waaqayyootti kan namanne har'umayyuu maal ta'eera? Itti faradamee jira. Kanaaf jireenya keenya isa ta'e ifa keenya isa ta'e Yesuus Kiristoos duukaa deddeebi'uun barbaachisaadha. Harka keessa wal qabaate akkeedhaan Yesuus duukaa deddeebi'eedhaan dabalaati. Dabalaa jira Yesuus duukaa deddeebi'eedhaan hime. Matura irratti dubbataa jiru jireenyi Yesuus keessa kan jira. Wangeela Yohaannis boqonnaa 6:35 irraa kan hin dubbisaa jiru ani biddeena jireenyaati. Ani bishaan jireenyaati. Ana karaan ana jireenyadha. Isa tokkoffaa irratti Yesuus nuuf maal keenya isa jedhuufi buddeena jireenyaa keenyadha Yesuus. Lammaffaa ani ifa biyya lafaatidha Yesuus. Yohaannis 8:12 irraa dubbisame ani ifa biyya lafaati. Merka walii keessa nu qaba Yesuus jedha. Ifa biyya lafaa jedha. Ifa biyya lafaatidha. Yesuus jedha. Ifa biyya lafaatidha. Hallelujah. Nuuf dubbisame wangeela Yohaannis boqonnaa 8:12 irraa. Yesuus ammas namootatti dubbatee Iyyee ani ifa biyya lafaati. ani ifa biyya lafaati. Namni ana duukaa bu'u Namni ana duukaa bu'u ifa jireenyaa hin qabaata ifa malee jireenyaa hin qabaata. dukkana keessa hin deddeebi'u Dukkana keessa hin deddeebi'u. isaaniin jedhe. Isaaniin jedhe. Ameen jedha. Ameen. Itti dubbina dubbis. Kana irratti warri Fariisotaa Kana irratti warri Fariisotaa ati ofii keetiif dhugaa hin baata ati ofii keetti dhugaa hin baata. dhugaan kees fudhatama hin fudhatamu jedhaniin. Hilaa Fariisotonni makkee dhugaan kee fudhatama hin qabu ittiin jedhanii. Yesuus immoo deebisee Yesuus immoo deebisee ofii kootiif yoon dhugaa ba'e iyyuu ofii kooti yoon dhugaa ba'e iyyuu eessa akkan dhufe eessa akkan dhufe eessas akkan dhaqu eessa akkan dhaqu waanan beekuuf waanan beekuuf dhugaan koo hin fudhatama. dhugaan koo hin fudhatama. Isin garuu Isin garuu eessa akka dhuftan eessa akka dhuftan eessa akka dhaqxan hin beektan. eessa akka dhaqxan hin beektan. Isin akka yaada namaatti faraddu Isin akka yaada namaatti faraddu. ani garuu Ani garuu nama tokkotti iyyuu hin faradu. nama tokkotti iyyuu hin faradu. Ani yoon farade iyyuu Ani yoon farade iyyuu firdiin koo dhugaadha. firdiin koo dhugaadha. Anoo kophaa koo miti. Eeyyee anoo kophaa koo miti. Isa na erge abbaatu na wajjin jira. Isa na erge abbaatu na wajjin jira. Ameen. Ameen jettanii jiran. Ameen. Ilaa lafan naqus lafan dhufes beeka lafan naqus beeka. Isin garuu lafa dhuftanis hin beektan lafa dhaqxanis hin beektan. Allee dhugaan kun fudhatama isiniif garuu wayyoo jechuusaati Fariisota. Eenyudha Fariisoon? Warra saaduqoota, nuyi qulqulloota, nuyi warra ciccimoodha, nuyi waaqayyoorraa, nuyi addadha, nuyi kophaa keenya iyyuu waaqatoo barbaanna warra ofiin jedhantu warra luba nuyi qulqulluudha ofiin jedhantu warra dhalantu akkeedha. Waldaan kiristaanaa bakka sanatti qoodamte turte. Innis maalidha? Qulqullootaaf qulqulloota warra ahzaabota jedhaman. Warri qulqulloota warra jedhamani warra luboota warra qulqulluudhaan iddoo aarsaa waaqayyoorraa filatamoodha leewwota warra hin jedhan. Warri qulqulloota warra hin jedhan immoo qulqulloota warra hin jedhan immoo warra nu Israa'elidha. Yuudota ni warra akkasii miti ni warra garbaas miti ni warra bifa badii miti ni warra qulqulluudha kan jedhan of dhaadatanidha.
warri qulqulloota warra jedhan warra du'aarsaadhaan nu malee waaqayyo na biraan beeku warri kaan garboota warra jedhaman warri qulqulloota warri jedhan immoo warra Israa'eloota Yihuudoota warra of hin jedhan ni waaqa warra kaan hin beeku nuunuma akka waan bineensaatti nu itti lakkaa'u warri Ahizaaboota warra jedhaman warra akka keenyaa kana yookaan Afrikaawwota warra jedhaman kana bifa gurraacha Itoophiyaawii warra jedhaman bifa warra gurraacha warra jedhaman Kiristoos hin beeku isaanii garboota warra jedhaman hin danda'aman isaa waaqayyo jaabu hin danda'amu warra jedhaman Yesus gaafa fannifame ifa fiduudhaaf fannifame wayyo isin hin galle ameen jettaniis Yesus gaafa fannifame ifa fiduudhaaf fannifame harka walii keessanii ol qabaa keedhaan isa sitti dukkanaa isii ibsuuf fannifameedhaan hime maalu arraa dubbadhaa meerka walii keessa ol qabaa raasaati mee isa sitti dukkanaa isii ibsuudhaaf fannifameedhaan hime silaa utuun fannifamne sitti dukkanaa jiraa dhooko garatti baate jiraattu hin qabdu foon akkatti dadhabatu hin qabdu jireenya illee hin qabnu waan hundumaa illee hin qabnu nuu fannifame ifa nu fide Yesuus fannifamuu duwwaa immoo miti cubbuu keenya hundumaa nurraa miice Yesuus harka keessa ol kaafadhaati mee narraa fanniseera rakkina koodha isa na fannisuuf ta'edha narraa fanniseeredha namitti amane sagalee isaa kaasee ameena jedhame haleluuyaa nurraa fannise Yesuus ifa nuu fide ifa nuu ta'e itu har'a kana utuu Yesuus nuun fannifamne ta'e har'a dandeenyee lallabnu har'a kanatti dhaabanne waa'ee Kiristoos dubbachuumtuyyuu ulaagamee kanu gaafata ture ameen jettanii isin wangeela kan lallabuudhaaf ulaagamee kanu gaafata addanuma du'aarsa kana mana kana wal galuuf iyyuu ulaagamee kanu gaafata seera meeqa ture warri seera baasan isinii kan faraddan jallinaan faraddu jedhe an firdiin koo dhugaadha jedhe qobaan faraddas miti abbaa koo wajjin na duukaa jiru kan waaqayyoodha jedhe ameen jettaniis an qajeelammaa fudhata hin fudhatamaa isin garuu fudhatamtanii jedhe fariisota nakkeedhaan warra phaaphaasootaan bara seera Israa'elotaa keessatti mana qulqullummaa iddoo aarsaa waaqayyoo kan naqu luba duwwaadha dhaggeeffadhaa manuma qulqullummaatti ol galu luba duwwaatti ol seena kanaa achi namni hin seenu isayyuu kan seenu nama ji'a 3 ji'a 4 nama qulqulluu ta'etu jireenya mana qulqullummaa sana fudhachuu danda'a gaaf tokko ta'edha sagalee waaqayyoo ameen jedhame dabalaate waa'ee ifa fiduu kana ifa moolee gochuu kana saba Israa'eltu nama walii galee luba dhiyeeffata lubu kun luba kamtu ta'a luba sagamtu dhaqee iddoo aarsaa kana aarsaa keenya ijoollee keenyaaf dhaqee waaqayyoon araara nuu gaafata jedhaniitu aarsaa dhiyeessuudhaaf iddoo aarsaa waaqayyootti nama ergatu namichi kun immoo tsooma qabatee kadhatee maatii isaatiif araara kadhatee waaqayyoo wajjin nama jiraachuu danda'u ta'uu qabaadha namni kun dibicha tuntunoo qulqulluu kan ta'e qalanii dhiiga isaa qalanii gar tokko kan sabaa baatee dhaqa gar tokko kan maatii isaaf kan isaa fudhatee dhaqa akkasitti lamaan isaa baatee dhaqa namni mana qulqullummaa sanatti ol galuu yoo du'e waan du'uu danda'uuf yookaan immoo fayyaan isaas ba'uu danda'a du'uus danda'a ergamaa waaqayyoo dha'uu danda'a waan ta'eef sansalata miilla isaa alatti itti hidhaniituudha luba kanatti sansalata miilla isaatti hidhaniitu ala dhaabataniitu sansalata kana hirkifateetu miilla lamaatti hidhameetu ol galama namichi kun kan sabaa fi kan maatiis kan isaa baatee dhiiga kana baateetu gara qulqullummaatti achi ol seena ifa fiduudhaaf jireenya fiduudhaaf Yesus kanaaf ani ifa biyya lafaati kan jedhe ameen jedhame dabalaati baatee araara kadhachuu dhaqa gaafa inni ol galee jedhu namicha kana harka lamaan baatee achi ol gala yoo namichi kun achi keessatti kufee du'e namni dhaqees hin du'a waan ta'eef gootatanii gadi baasu ila kana geeffadha maal ta'an isin jedhe gootatanii iddoo aarsaa irraa gadi baasu namicha kana amma garuu kun hafee Yesus tokkicha ilma isaa kana gara biyya lafaa ifa fiduudhaaf ani ifa biyya lafaati kan jedhu ifa fiduudhaaf maal godhe Yesus tokkicha ilma isaa nuu kenna harka keessa wal qabaa keedhaan Yesus jedha siin galle maleedha kan itti qaldan simiti jedhanii kan itti qoosa simiti jedhanii ifa sii ta'e jedhanii situ wallaalee malee inni ifa mana kee ifa jireenya kee sii ta'e jedhanii maalo dhuguma meesa kanaaf waaqayyoo san ifa nuti kana galateeffadhaa maalo illee harka keessa walitti rukutaati haleluuyaa har'allee jira namee yeroo qabna carraa qabna yoo barbaanne waaqeffanna yoo barbaanne hin dhiibna yoo barbaanne hin kadhanna yoo barbaanne mana keenya hin kadhanna hin dhiibna garuu guyyaa tokko ificha kanatu sinirraa dhaamuun isaa hin hafu mee macaafa qulqulluu keessa wangeela Yohaannis boqonnaa 25 naqa dubbisaa durboota 10tu tureedha durboonni 10 kunidha dhirsi misirroo dhufuudhaaf tureedha ila dhaggeeffadha dhirsi misirroo gaafa dhufuuf ka'u durboota 10 tureedha shan gowwaa turanii shanoo abshaalota turan jedha shan warra abshaalota turan kuni
Abshaatonni kun cuunfaa ejersaa isaanii ibsaa isaanii qopheeffatanii dhirsa misirroo simuudhaaf qophaa'u eeggatanii taa'udha. Warri gowwoonnis cuunfaa ejersaa isaanii qopheeffatan malee akka ta'utti hin qopheeffanne. Akka ta'utti ibsaa sana qopheeffanne. Warri durboota kudhanii kana macaafa qulqulluu dubbata dhaggeeffadha. Warreen kun hundumtuu eenyuun eegu dhirsa misirroo eegu turan. Dhirsi misirroo kun dhufuu isaa eegaa utuu jiranii lafti dukkanaa'e. Dadhabanii hundumtanii maal ta'an jedha. Hirrafanii jedha. Utuu eeganii utuu hedduun rafin hameen jedhamesin harka walii keessanii ol qabaa takkaa hin mugin hin rafin jedhaan hime jabeessi karadhu jedhanii dabalaati. Waaqayyo warra eeggatan jedhaan hime hin jiraatu jedha dabalaati. Dabalaa hin jiraatu jedha. Dhirsi misirrootu isaan eegaa jiranii hin dadhabanii hin rafanii jedha. Utuu isaan rafaa jalama kurnan isaanii hin rafanii jedha. Warri qopheeffatanis warri badaan ta'anis giddu galee gatti kan ta'anis qopheeffatanii jiru. Umarra harka walakkaa dhirsi misirroo dhufe. Sagaleen guddaan malakati waaqarraa sagalee ol kaasee tuttuu sagalee misiraachoo dhagaa dhirsa misirroo dhufeera. Kunoo gadi baa yeroon kun yeroo itti dhirsi misirroo dhufee simatamtan yookaan simattanidha waan ta'eef gadi baa gaafa jedhu hundumtuu irribaa dammaqee gaafa gadi ba'u warri gowwoonni sun ibsaan isaan duraa dhaameedha. Maal ta'e isiniin jedhe hinnaame ibsaan isaa waa'ee ifaan isitti taasisan hinnaameedha. Lafan dhaamnetti dhaame jedhaan dhaggeeffadhaa maaloo. Namoonni har'a iyyuu dammaqin jirtu lafan taanitti isin duraa dhaama ibsaan keessan dammaqaa. Dhaloonni baduuf deemaa jira. Biyyi lafaa baduuf deemaa jira. Dhaloonni baduuf deemaa jira. Ilaa waan dhugaasaa walitti himna. Biyyi lafaa baduuf deemaa jirti. Lafan dhaamnetti ibsaan kee dhaameen naa wayyoosef. Har'a garuu sirriitti qabsiifachuu qabdi. Karaa deemtutti qabsiisi. Bakka deemtutti qabsiisi. Xoomii qabsiisi. Qajeelummaan qabsiisi. Amantiin qabsiisi. Lafa sana dabarta lafatti biyyaa dhaama. Wayyoo isin galle waaqa isin abisa tokko ameen jettee abbe waaqa isin. Mee namni namaan ameen jedhu mee dabalaa mala. Lafa biyyatti dhaamu kan kee hin ifaansiin jedhe. Lafa dhalootatti dukkanaa sitti ifaansiin jedhe. Meerka keessa ol kaafadhaa ameen jedha dabalaati. Haalelujaa. Yeroon sun yeroo ulfaataadha. Hinnaame dura fiiganii warra abshaalota gaafatan maaloo jedhana maaloo salphanneerra maaloo nu qaqqaba. Waan tokko hin qabnu nu gaaseenee cuunfaa ejersaas ibsaas qopheeffanne nurraa dhaamte nurraa badduu baate cuunfaan ejersaa keenya. Jedhan warra abshaalotaa ammoo kennan maal jedhana nu soogee isinitti waakkannu nu soogee isin hin ga'u numa duwwaa ga'a. Maal goona ree isinitti waakkachuu keenya miti isin jibbuu keenyas miti isin dhowwachuu keenya miti yeroo waa namaa laatan miti yeroo waan namaan darbeera yeroo itti waa namaa liqeessan miti yeroo itti waa namaa kennan miti yeroo itti waan darbeefi amma dhaqaati warra gurguran bira dhaqaati bitadhaa ibsaan keessan isinii fuu danda'a ittiin jedhan jira. Fiiga amma isaan naqanitti ilaalla geeffadhaa dhibaawota kana. Fiiga amma isaan naqanitti ergamaan misirichin dhufee warra sana warra abshaalota fudhatee gaafa ol galeedu balbalan cufee gaafa ni balbala cufateedu warri bitachuuf fitatanii dhufan sun dhufanii balbalicha qosnaan homaa balbalichi banamuu dideedha. Akkeedha sagalee isaa ol kaaseedha dhirsi misirroo sun. Han dhuguman isinitti hima. Dhuguman isinin jira. Deema ija kurraa bada isaanin jedheedha. Jaroonni sun maal ta'an jedha. Maal ta'an jedhan hin badaniidha. Har'a harka walii keessanii ol qaba waaqayyo si fidee mee waan tokko sitti dubbadhaa dhooku. Si jaallataaf si fidee waaqayyo. Ija keessa wal ilaalaati mee ibsaan kee kana booda jedhanii. Lafa biyyaa duratti dhaamutti jedhanii. Siif hin ifa jedhanii. Akkamitti ibsita beektaa jedhanii. Har'aa kaase caalchisi jedhanii dabalaati. Namni namoonni ameena jedhame Yesus gooftaadha. Meerka keessa ol qabadhaa Yesus gooftaadha jedhame. Har'a si gatanii borsi barbaacha dhufu. Olii seefaayifu malee maachaakaa seefoola diifana saakaayya. Eeferelee boosiyaa bara 2018 nama waa ta'u jira aboo. Nagaddee siifa baranayee. Tajaajiltee siifa baranayee. Deemtee siifa baranayee. Nama sadiitti dubbadhaate siifa jedhanii. Maal waaqaysi yaabisa tokko heduu bataara waaqaysi yaabisu mee dabalaarra deebi'an siifa jedhanii mee dabalaate. Waatu sii taa'edha dabalaa mee dabalaate. Inamantu dhugaadha namantu harka keessa ol kaafadhaa. Waan sirratti raajii dhugaa waaqayyoo isa wangeela labaa jiru raajii miti wangeelli hundumaa caala waan dubbadha bara 2018 kan biyyaa yoo dukkanaa kan kee hin facaaira. Makabuun diziklee borra labasiyaa hojiidhaan gaa'ilaan jireenyaan barumsaan sadarkaadhaan barana waan isaan beeku nama baay'ee du'a nama baay'ee salphata kan kee garuu ifa addaa tokko siifa.
Tokko taatee miti wajjin galteef tokko taataa miti wajjin ciifteef tokko taataa miti wajjin deemteef tokko taataa miti adda kan si godhu ifa waaqaa sii dhufa barana maakala baastuu dalabasyaa merka walii keessa ol qaba dhugaa waaqa ergaan kun nama baay'ee qaqqabaa jira akkannaan jiraara waaqayyo nama 8 as keessa barri 2018 17 maqaa kee balleessaa nama taatu ofumaa joortumaa kaatiin jedhamini bara 2018 waaqayyo ragaa godhan wangeela ka duukaan dubbadha namni dhufee dhugaa ba'u inamantaa ila eebbaayyuu nama junjulaa lafaa kaase ani waan dubbadha barri 2018 waaqayyo akka addaatti mana kee dhufa tikkaata labasiya akka addaatti dhugaa waaqa akka addaatti hinduutu maqaa Yesuusiin sin ilaallatu du'i hinduutu hin jedhe mana kee hin galu duuti hin jedhe daa'ima kee hin dhaalu duuti hin jedhe cabii dhala kee irraan ga'uus hin jedhe sababiin isaa olii siifa waan ta'eef